Warri ayyaana dubartii jechuudhaan dhaloota lafaa dhufaa waan dabbaa barsiiftan osoo dhaabbattanii of ilaaltanii gaariidha. Namni safuu gatee akka viidiyoo irraa mul'atu kana yeroo wal gangalchuu fi wal hiisisu argina. Viidiyoon kun biyyoota Hindii fi Awurooppaas ittiin fakkaatiin biyya keenya Oromiyaa Bishooftudha. Namni safuu gatee akka gaana loonii ta'uun maaliif barbaachise? Dubartiin kun hoo warra hin qabdu warra ishee gaafatu hin qabduu laata? Mee viidiyoo tana ilaala, namummaa nama jibbisiisa. Mee malamal yaa jawwisaa mee malamal yaa jawwisaa mee malamal maalozmi keenya taarikii keenyatu tabalaasha'uuf moqqa godhaatana jalaa qabaaka. Mee malamal yaa jawwisaa mee malamal yaa jawwisaa mee malamal wayyaa jawwisaa mee malamal too gubanne mee malamal wayyaa jawwisaa mee malamal nuunu banne mee malamal handaa qosa waaleen ta'uu dide hantuuta